Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota keenya kanneen channel Afrikaa Samsung irratti nu hordoftan egaa nageenya keenya bakka jirtan hundattis nu qaqqabu. Tole egaa hordoftoota keenya barnoota keenya kanarratti walitti deemnee jirra. Egaa barnoota keenya kanarra keessatti warroonni Wi-Fi networking keessan humni isaa isin harkaa dadhabe yookiin ammoo saffisaan isin hojjechuu dide speed Wi-Fi keessanii akkamitti akkasiin dabaluu dandeettan asitti agarsiisa. Hamma xumura viidiyoo kanaatti daawwachuudhaan nafana tura. Kanneen jalqabaaf warra channel Afrikaa Samsung harubtan barnoonni keenya isinitti tole channel keenya subscribe godha. Viidiyoo keenya kan daawwatan yoo jaalatan like godha. Hiriyootni keessaniif qooda isin jedha. Gaaffii qabdan comment irratti nuuf kataba. Tole egaa osoo kan jechuudha Wi-Fi networking keessan kan humni isaa dadhabe yookiin ammoo networking isaa saffisaan isiniif hojjechuu dide akkamitti akkasiin speed isaa dabaluudhaaf maal gootu koodii fayyadamtu koodii sana sanatti barreessanii agarsiisa. Istaa gootu haash yookiin ammoo mallattoo masalaa tana 266 gootanii sana booda haash gootu jechuudha. Irraan isiniif deebi'a. Istaa haash 266 haash gootu. Tole sana booda maal gootu fuulli kun haala kanatti isiniif banama. Asirratti iddoo amma halluu diimaadhaan ramadee jiru kanatti Wi-Fi refresh dha. Iddoo Wi-Fi refresh jedhu kanarra cuqaasuudhaan bilbilli keessan otomaatikaalii dhaamee yookiin ammoo cufamee isiniif banamaa jechuudha. Sana booda Wi-Fi keessan saffisni isaa yookiin ammoo humni isaa inni laafate sun refresh isiniif ta'a jedhee abdii qaba yookiin ammoo isiniif dabala jedhee abdii qaba. Kanaaf Wi-Fi keessan yookiin ammoo Wi-Fi network keessan kan humni isaa isin harkaa dadhabe haala kanatti dabaladhaa isin jedha. Tole egaa osoo keenya barnoonni keenya kanarraaf qabannee dhufan kana fakkaatan barnoota biraatiin deebinee nu geenyutti waan nu daawwattaniif galatoomaa yeroo gaarii isin haa ta'u.